Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu baga ganna bacaqii keessaa booqa birraatti isin dabarsee isiniin jechaa sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duuba isaa isin beeksifnaa jalqaba oduutu isiniif dubbifama. Oduutti aansuudhaan ammoo beelaa fi waraana furmaata dhabe mata duree jedhu jalatti qophii qophaa'etu gama keessan ga'a. Xumura irratti immoo godina Arsii ona Zuwaayii Dugdaa keessatti hidhaa lammiilee Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun jiraata naannoo sanaa keessaa kan dubbifnetu isiniif dhiyaata. Hanga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jecha gama oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannetti isin ceesifna. Irra deebuudhaan Aayishamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa akka isin dhageessisu an Waaqoon Oleeti. Waraanni murna biltsiginnaa godina Shawaa Lixaa ona Midaaqanyi ganda Boqoonisootti manneen uummataa gubuu fi qabeenya barbadeessuu jiraattonni sagalee bilisummaa Oromootti himan. Akka jiraattonni sagalee bilisummaa Oromootti himan jedhanitti fulbaana 7/2022 waaree dura irraa ka'uun manneen uummataa gubuu fi qabeenyaa saamuun balleessaa oolaniiru. Bakka addaa Waahiloo gabaa Dafnootti mana obbo Garramuu Bajigaa qabeenyaa mana keessaa waliin ibiddaan barbadeesseera waraanni murna biltsiginnaa. Kana malees mana obbo Cimdeessaa Waaqasaa, Herphaa Likkiisaa, Shoomii Gaasharee, ijoollee abbaa hin qabne kan guddiftu aadde guutanii fiixuma, Dallasaa Ittisaa, Dirribaa Gaasharee, Dirribii Cimdeessaa, Camadaa Dagabaasaa, Shallamaa Camadaa, Galiraa Nyaarroo fi Leelisee Cimdii kan jedhaman jalaa qabeenya mana keessaa gadi guuruun ibiddaan barbadeessuu jiraattonni sagalee bilisummaa Oromootti himan. Obbo Biyyaan Saayinsarmuu jalaa puulii ibiddaa yoo barbadeessan shamarree Jifaaree Mootummaa fi obbo Daksiisaa Abdiisaa jalaa dunkaana daldalaa cabsuun kaan saamanii kanaaf ibiddaan barbadeessuu isaanii maddeen sagalee bilisummaa Oromootti himaniiru. Kana malees manneen uummataa hedduun naannichatti waraanni murna biltsiginnaa mancaasuun dhagahameera. Rakkoo nageenyaa wal qabatee godinoota Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa Lixaarraa namoonni 155,055 ol buqqa'uu tokkummaa mootummootaatti dhaabbanni namoomaa UNOCHN beeksise. Dhaabbata tokkummaa mootummootaatti qindeessaa dhimmoota namoomaa UNOCHN ibsa fulbaana 2022 baaseen akka hubachiisetti Oromiyaa godinoota Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa Lixaarraa rakkoo nageenyaa irraa lammiileen 155,055 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi Horroo Guduruutti immoo buufataaleen fayyaa 13 saamamuu ibsee jira. Akka gabaasaa UNOCH'tti rakkoo nageenyaa jiruun godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa namoonni 54,000 yoo buqqa'an godina Wallaggaa Lixaa irraa namoonni 100,000 ol ta'an buqqa'uu addeesse. Waliigalatti akka gabaasaa dhaabbata kanaatti kanneen qe'ee isaanii irraa buqqa'an 100,055 ol kan ta'udha.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa qofarraa buufataaleen fayyaa 13 saamamuu kan ibse UNOCHN yeroo jeequmsi uumametti ammoo buufataaleen fayyaa 28 fi ambulaansiileen 5 gubachuu addeesse. Sababa nageenyii fi tajaajila ambulaansii hin jirreef waggaa kana keessa duuti haadholii 20 fi duuti daa'immanii reefuu dhalatanii 64 mudachuun gabaafameera. Lixa Oromiyaatti bakkeewwan dhaqqabuuf rakkisaa ta'anitti tajaajila namoomaa dhaqqabsiisu yaaliin godhamu sababa rakkoo nageenyaatiin magaalaa Najjoo bira darbee deemuu akka hin danda'in dhaabbanni kun ifa godheera. Walumaa galatti haalli hojii gargaarsa namoomaa dhiha Oromiyaa qormaata keessa kan jiru yoo ta'u, hagayya keessa godina Bahaa, Lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti rakkoon nageenyaatti fufee jiraachuun gabaafameera. Oduu xumuraatiin ummata beelli rakkisuu waraanaaf gargaarsa fidaa jedhanii rakkisaa jiru jedhameera. Harargee Bahaa gaara mul'ataa ona baddannoo araddoota baadiyaa hunda keessa mallaqa gargaarsaa raayyaa ittisa biyyaaf jedhanii dirqamaan qarshii 300 uummatarraa goraa jiran. Keessayyuu araddaa Hincinii keessaa rakkoo hamatu jira jedhu jiraattonni sagalee bilisummaa Oromoof yaada ibsan. Uummanni sababa gogiinsaatiin araddaa odaa bishaanii Harar Dannabaa fi burqaa badhaasoo irraa buqqaan deeggarsa araddaa kanaatiin achi keessa jiraachaa jiran. Uummanni tola ooltummaan irra jiru kan milishaan bilisiginna araddaa Hincinii gargaarsa waraanaaf fidaa jedhan akka malee reebamaa jiran. Nama mallaqa hin qabne loon duraa fuudha. Kan loon hin qabne ammoo tumaa gara mana hidhaatti geessaa jiru jedhu jiraattonni sagalee bilisummaa Oromoof yaada nuu kennan. Kanneen hidhamuun dararamaa jiran keessaa Awwal Ismaa'il, Jamaalee Abbaas, Caalaa Bakaree kanneen jedhamanidha. Kana malees manguddoo umrii 75 Muhammad Alii fi Barsiisaa Ahmadiin kanneen loon duraa fudhataman keessa jiru jedhu jiraattonni yaada nuuf kennan. Namoonni gochaa badaa akkanaa uummata beelee rakkataa jiru irratti raawwatan Sufiyaan Aliyyii, Muraad Abdallaa, Abdurrahmaan Adam Muumee fi Idriisoo Huseen kan jedhaman ta'uu odeessi arganne ni hubachiisa. Egaan dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti qophiilee kennaafan faana bu'a. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabeetti fufa. Belaa fi waraana mata duree jedhu jalatti qophiin qophaa'ee akka ta'antu isiniif dhiyaata nu wajjin tura. Beelaa fi waraana furmaata dhabe. Waggoota 40 keessatti Itoophiyaan gogiinsi argitee hin beekne akka ishee mudate tokkummaa mootummootaa dabalatee jaarmota gargaarsa idil addunyaan ibsamaa jira. Hanqinni bokkaa waggoota 4f walitti aansee mudate gogiinsa kana hammeessuunis ibsameera. Gogiinsa kana hordofee fi sababoota garaagaraan lammiileen miiliyoonotaan lakkaa'aman beelarra bu'anii gargaarsa jala jiraachuuf dirqamaniiru. Kan afaanitti deebifatu kan dhabe danuudha. Sababa gogiinsa kanaan Oromiyaa qofa irraa uummanni 62,610 ol ta'an qe'ee ofii gadhiisanii akka buqqaantu ibsame. Bulchiinsa naannoo Sumaaleerraa 413,4 yoo buqqaan namooti 6,338 ammoo naannoo Affaarirraa buqqa'u jaarmotni namoomaa ni addeessu. Hawaasni tikfataa fi kanatti hidhata qaban Somaaliirraa miliyoona 3.5, Oromiyaarraa miliyoona 3.4, bulchiinsa uummattoota kibbaa Itoophiyaarraa miliyoona 1, akkasumas kibba lixaarraa uummanni 15,000 ta'u yeroo ammaa kana balaa gogiinsa kanaan miidhamanii akka jiran gabaafameera. Kana keessaa miliyoona 7.2 kan ta'an gargaarsi nyaataa kan isaan barbaachisu yoo ta'u miliyoona 4.4 ammoo bishaan dhugaatii waan hin qabneef gargaarsi isaan barbaachisa. Sababa hanqina roobaarraa haalli gogiinsaa kun dafee furmaata akka hin arganne yoo tilmaamamu, kanaanis oomishaaleen hangi isaan kennan xiqqaachuu fi bishaan hir'ataa deemuu akka mudatu addeeffama.
Kanaanis lammiilee Itoophiyaa miiliyoonota hedduu hanqina nyaataaf akka isaan saaxile jaarmonni gargaarsaa ifa godhu. Walumaa galatti yeroo ammaa kana akka Itoophiyaatti lammiileen keessatti argaman miiliyoonota kudhanootaan kan shallagaman balaa beelaa jalatti argamu. Gargaarsa nyaataa jala kan jiranis miiliyoonota hedduudha. Beelliif buqqaatiin Itoophiyaa keessaa yeroo ammaa gogiinsa qofaan kan dhufe osoo hin taane gariin balaa namtolcheen kan dhufe ta'uun waan wal nama gaafachiisu miti. Lolli babal'atee hammaachuu fi jeequmsi siyaasaa sadarkaa maleetti guddachuun biyyattii duraanuu qilleensarra jiraattu kan daraanii akka taasisee bal'inaan dubbatameera barraa'eeras. Kanaaf haalonni beela babal'isan irra guddaan jeequmsa biyyi keessatti kuftee fi kana furuuf ammoo imaammata qajeelaa hordofuu dhabuu biltsiginnaati. Inumaayyuu beelli Oromiyaa keessatti akka meeshaa siyaasaatti dhimma itti ba'amee gama mootummaa federaalaanis ta'u kan naannoo Oromiyaatiin calliinsi filatamuu argaaf dhaga'aa jirra. Sadarkaa gadiitti ofirraa baasaaf waan socho'amuu mul'atus gidiraa uummata kanaa waan dhaabu miti. Inni kun fakkeessaaf uummata jibba sirna keenyaa qaba jedhan kana beela isa mudate akka hiree gaariitti fudhatuun ittiin adabuunis waan hin malle jechuu qofa osoo hin taane yakka. Beelli meeshaa siyaasaa ta'ee uummata beela'e ittiin rukutuuf oolchuun sirna kaleessaafuu hin taane. Beela kana hanqisuuf tattaaffii uummanni keenya keessaa fi alaa wal ijaaree godhaa jiru garuu galateeffatamuu kan qabudha. Kan nama dhibu garuu gidiraa uummattootaa kana hunda moggaatti dhiiseeti mootummaan bilxiginnaa kan har'a guutuu biyyattii keessatti lola babal'isee argamu. Lammiileen miiliyoonaan beelaan dhiphataa jiran dinagdee biyyaa kan yeroo kamii caalaatti kufee maallaqni sadarkaa waa bituu dadhaburra ga'e. Akkasumas yeroo qaala'insi jireenyaa takkaa biyyattii keessatti mul'atee hin beekne jiraattota afaan wallaalchisee jiru kanatti lolatti fuulleffachuun, lola babal'isuun, jeequmsa hammeessuun sirna bilxiginnaa uummattootaaf dantaa dhabuu yoo ta'e malee hiika biraa hin qabu. Meeshaalee lola kanaaf oolan rasaasa dhukaa'aa ooluu fi dhiyeessii loltoota kanaaf maallaqni doolaara biiliyoonotaan dhangalaafamu osoo uummata beelaan harca'u kanaaf oole isa bishaan dhugaatii dhabeef bishaan dhiyeessee, isa wal'aansa dhabeef dawaa dhiyeessee, isa jireenyi itti qaala'eef waan tasgabbeessuu ittiin dalagee eebbifamaa ture. Waan ta'aa jiru kana hundaaf faallaadha. Inumaayyuu sirni bilxiginnaa uummata deegee fi hiyyummaan itti taphatu kan beelli rukutee lubbuu bulfatuuf kaatuu fi gargaarsa barbaadu kanarraa waraana kiyyaaf gargaarsa kennaa nyaata dhiyeessaa jedhee dirqama itti kennaa jira. Midhaan maallaqnii fi loon uummataa fedha isaaniin maletti karaa dabballoota, kaabinootaa fi milishoota gandarratti ramadamanii jiraniin uummatarraa ajajaan guuramaa jiru. Inni loon hin qabne midhaan, inni midhaan hin qabne maallaqa callaa akka kennu dirqamaa jira. Inni kana hunda hin qabu jedhee morme ammoo gara mana hidhaatti darbamaa jira. Kanaaf ragaan waan Harargee keessatti ta'aa jirudha. Uummannis kanuma dhugaa ba'aa jira. Beela kana dhaabuu fi uummata beelaan hiraaru gargaaruuf mootummaan labsii gargaarsaa hin labsine. Lola gaaga'aa ta'eef bifa labsiin uummata saamaa jira. Lola gaaga'aa lubbuu namaa nyaatuu fi biyya diiguuf uummata hiyyeessa saamanii hiyyummaa daraniitti galchuun dantaa isaatiif malee ummatichaaf yaaduu dhabuu mootummichaa agarsiisa. Dinagdee kan dandamachiisu, beela kan hanqisu, lola kan dhaabu, jireenya hammaate kan wayyeessu, siyaasa boree kan xalaliessu, isa mootummaan bilxiginnaa dhuunfatee karaa koo fi isan jedhe malee jedhu kana miti. Daandiin bilxiginnaa waan hedduu akka hammeessee fi balleessee adeemsii fi ta'insonni waggoota afran darbanii tolchanii agarsiisan. Kanaaf lola dhaabuuf, nagaa buusuuf, rakkoolee biyyattiin roga hundaan keessatti kufteef furmaata soquuf marii siyaasaa qaamota dhimmi ilaalu hunda hirmaachiseen furmaata siyaasaa argamsiisuutu daandii filmaata biraa hin qabnedha.
Yoni gamta jirate tokkummaan jabaate. Nuti walii boona beeyne karaa sirrii irra buune wali malkaa takka jeene gayuu lollu bika itti eegamne bika itti eegamne. Milkoina yoni gamta jirate yoo tokkummaan jabaate. Milkoina yoni gamta jirate yoo tokkummaan jabaate. Caayaa odaa jala teenye garaa irree yoo tokkomne garaa marii yoo ni kaane. Inongoinu akeeka yoo ni tokkomne akeeka yoo ni tokkomne. Milkoina yoni gamta jirate yoo tokkummaan jabaate. Milkoina yoni gamta jirate yoo tokkummaan jabaate. Yoo tokkummaan jabaate yoo tokkummaan jabaate. Dhaggeeffattoota keenya ammallee qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Amma kan xumuraarra geenye jirra. Godina Arsii Ona Zuwaayee Dugdaa keessatti haala hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessa jiran ilaalchisuudhaan jiraattuu onichaa kan taate tokko waliin gaaffiif deebiin bifa gabaabaan geggeessine akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Nu wajjin tura ammallee. Naannoo keessanitti hidhaan akka malee adeemsifamaa akka jiru odeessinuu dhaqqabe. Eessadha bakki wanti kun itti ta'aa jiru? Namoonni hidhamanoo eenyu fa'i? Namoota hidhamanii amma maqaan isaanii mana jira, waraqaan ani irratti barreessan immoo mana hin jiru. Namoota garuu hamma hidhamanii amma ka keessa jiran nama 22 nama muraasa baasanii turanii. Tole eessarraati taateen kun ka ta'aa jiru? Godina kam, ona kamii, ganda kamii? Godina Arsii Aanaa Zuwaayee Dugdaa. Ganda kamiidha? Magaalaa Golchoo ganda Duwwaa tokko. Tole yoomii qabeeti hidhaan kun kan adeemsifamaa jiru? Ka bubbuleedha moo yeroo dhiyoositti? Warra amma ji'a 8 ji'a 6 faa ji'a 4 faa eegantu jira amma. Durayyuu hidhamanii yeroo haceen bayirraa nama mana gara mana ofii galee ji'a 2 teenyetu jira. Bayanii utuu ji'a 2 geenyatti deebisan. Sababni maali jedhu? Sababni hin beekamu. Dhiyaana shaneedhaaf geessitu jedhaniini. Tole. San malee sababa gahayyuu kana sanii jedhanii wanti namatti himan hin jiranii. Sababa isaaniin immoo maal isiniin jedhan jennee gaafachuudhaaf immoo biraan nuun hin gahanii haasofsiisuu hin dandeenyu. Maatii kee keessaa namoota hidhamantu jiru? Maatii koo keessa abbaa koo fi obboleessa kootu hidhamee ture. Obboleessa kiyya dheengadda baasanii ji'a 4 fi 7 tokko hidhanii geessanii baasan. Abbaan kee ammayyuu hidhaa jiru? Abbaan kiyya ammayyuu hidhaa jira. Durallee idda haceen du'e hidhamee mana galee ji'a 2 teenne homasa itti deebisanii ammallee inni hidhaa jira. Egaa shaneedhaa dhiyaana geessitan jedhanii jette himata irratti banan immoo akkasumatti yeroo qorannoodhaaf waamanidha jecha kana kan jedhan immoo mana murtiitti dhiyeessaniiti himata akkas jedhu irratti baname. Amma yeroo mana dhufanii mana waamanii maaliif na waamtan jedhee gaafa inni gaafatu shaneedhaaf dhiyaana geessite naan jedhan jedhe. Kana malee wanti biraa wanti beeknu hin jiru. Himannaan qabanii mana murtiin dhiyeeffamanii akkanumatti mana hidhaa tokko keessa nama baay'eedhaan shororkeeffamanii taa'anii itti dhiyaannee immoo haasofsiisuu illee hin dandeenyu.
Maatiin dubbisiisan jechuudha. Fagoomaa nagaa jennaan malee wantoota adda addaa haasofsiisuun hin danda'amu. Dhiyaana kenninee biraa deebina. Gammaa mana murtiitti hin dhiyaanne akkasumatti ta'aa jiru. Akkasumatti ta'aa jiran. Namoonni ijoolleen muraasni dhiyaatanillee jiranii. Waajjira poolisiititti immoo reebichaaf waan adda addaa irratti geessisanii dhiyaana geessitanii amana ragaa qabna jedhanii doorsisanii. Achi booda ijoolleen reebichii fi doorsisni adda addaa itti baay'atee naannoo waajjira poolisiititti amantee mana murtii dhiyeeffamte nama 11 mana murtii dhiyeeffamanii namni murtii gaafate. Nu wanti dhiyeessine hin jiru wanti goone hin jiru uleen fi reebichi nutti baay'atee jennaan lubbuu keenya ooluuf jennee akkas jennee malee wanti dhiyeessine hin jiru jedhanii. Dasanii immoo mana murtiititti illee ittiin deebifne haaluma kanaan jiran ka. Haaluma tokko qofa geessanii achumaan hambisanii. Eeyyee. Mee eenyu maqaan abbaa keetii ergi hidhamanii yoo hagam turaniiru? Egaa hidhame amma inni ji'a 3 fi bulii 15 natti fakkaate. Eenyu jedhu maqaan isaa Hussein Tuyyuu. Tole isaanii hagammaatti ji'a 3 kana keessatti gaaffiin gaafataman mana murtiitti wanti dhiyaatan hin jiru akkasumatti ta'aa jiru jechuudha. Eeyyee akkasumatti ta'an. Mee lakkoofsi namoota kana gara 20 naan jette yoon dogoggoruu baadhe maqaa isaanii aga tokko kan yaadattu qabdaa namoota akkamiiti akkuma abbaa kee abbootii maatiiti moo dargaggoodha moo dubartoonni keessa jiru moo? Dubartoonni hin jirani dargaggoota. Maqaa nama tokko qofa maqaa guutuun beeka kaawwan immoo maqaa isaanii nan beeka maqaa abbaa isaanii hin beeku malee. Eeyyee mee haguma beekurraa tuqe. Amma nama 22 keessa nama 13tu bakka tokkotti hidhamee jira. Kuuwwan isaanii immoo mana tokko keessatti kophaa hidhanii isaaniin waliin qunnamsiisne adda jiranii nullee hin argine. Maaliif ila addatti kan hidhaniif? Wanti beeknu hin jiru. Wanti beekame hin jiru addumatti hidhamuu isaanii malee. Eeyyee. Namoonni kunoo gabbaanii maatii arguu hin danda'u alaaluma irratti illee akka warra kaanii. Nuti amma utuu jara achi keessa jirtuyyuu beenne silaa maatiin gaafannaa turre maatii isaaniillee hin beennu namni 8 garuu mana kophaa keessatti hidhamuu isaanii hin beekne eenyu fa'iiniyyuu akka ta'anii adda baafnee hin beekne nu. Maatiinis jara kanaan arganne jechuudha akkati jettutti. Eeyyee. Eenyummaan isaaniis hin beekamne maatiinis eenyu eessa akka isaan jiran du'aaf jiraa isaanii hin beekan jechuudha. Maatiin beekuu danda'a beekuu dhiisuu danda'an isaan hin beeku ani garuu isaan hin argine hin beeku adda jiran kutaa addaa keessa jiran isaan. Haa tolu mee maqaa namoota haguma yaadattuu nuu kaasuu dandeessaa namoota hidhaman kana? Kurfaa Irreessoo fi Hussein Tuyyuma beeka. Kaawwani maqaa isaanii nan beeka maqaa abbaa isaanii hin beeku malee. Tole homaa rakkoon qabu ammuma beekturraa nuu tuqiitii maaliif namoonni kun tarii maatiin illee achi buutee dhabanii yoo jiraatan maqaa malee yoo dhaga'anii ittiin iyyafatanii argachuu waan danda'anii fi sagalee ta'uu itti jiru waan ta'eef maqaa isaanii nuu kaasiin. Warra namoota 8 kanniiniiti malee kan kaawwanii kan amma abbaa koo waliin jiranii maatiin isaanii hundinuu akka achi jiraniin beekanii. Dhufanillee ilaalaa dhiyaana geessaa fi hin deemanii itti dhiyaatanii haasofsiisuu hin danda'an malee. Maatiin argataniiru jechuudha. Eeyyee. Tole haa tolu mee haalli naannoo sanaa abbaan koo ergidhame gara ji'a 3 jeette namoonni kunis ka bubbulanidha naaf fakkaata akkatti dubbataa jirtutti amma haalli naannoon sun itti jiru sa'aatii ammaa kana kaleessa dheengaddaarra dabalatee maaltu deemaa jira hidhaan kun itti fufeera moo xiqqoo wayyaa'eera? Amma hedduu kana wayyaa'eera. Akka haasa'amutti yoo ta'e iddoo tokkotti lolliin kaa'umaa medhanii sossodaatanii jarris bittinnooftee iddoo garaagaraa jirti. Waajjira keessayyuu teessee hojjetaa hin jirtu jechuun haala nageenyaarraa kan ka'e. Kanaaf namoota hidhuuf immoo amma waan yeroo argatan natti hin fakkaanne dura immoo hin hidhanii kaan jalaa yaasanii kaan hin hidhanii. Bakka nauma ragaan irratti hin argame nauma balleessaa hin qabne kana fa'aa hidhaniituma amma barbaadan teessisanii kaan biraa baasanii. Haala akkasiitiin jirra. Meegaa haala nageenyaa fedhanii hidhaanis xiqqoo wayyaa'eera isaanumtu waajjira ta'anii badaa hojjetaa jiranii naan jechaa jirta haala kana keessattoo qabiinsi dhamaadhaaf ta'aa jiru waggaa maatii kee dubbisuu dhattu maal fakkaata haala sodaa keessa jiran hojiilee hojjechuu dhaabanii jiran kanatti hidhamaan akkamitti qabamaa jira haalli qabiinsa isaanii maal fakkaata laata?
haalli isaan keessa jiran dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti ulfaata. Amma achi keessa socho'uun iddoo itti sosocho'an bal'aanu hin jiru. Isaan kan mana keessaa gadi ba'an yeroo mana fincaaniitiif deeman. Hammuma gabbaanii deebi'an kanatti garuu bakka nu dorsisanii nu shororkeessanii waan hin taane nu hin jedhanii nutti mijatu bakka haala ulfaataa keessa jiran jechuun akka barbaadanitti maatii haasofsiisuun hin danda'amu. Akka barbaadanitti ka'anii manuma yaalaatu qabeenyuma ofiitiin yaalamuuf gabba'an kanallee yaala akka fedhii ofiititti hin argatanii baay'ee namatti ulfaata haalli keessa jiran isaan. Haa ta'u egaa silas manni gaarummaan qabuume hidhamaan egaa carraatti argatee illee qaama isa hidhe haasofsiisee furmaata irraa argatu carraa isaa hin qabu. Maatiinoo namoota bakka isaanitti to'atamanii jiran kana hoogganoota achi bulchiinsa waajjira poolisiisa ta'uu namoota dhimma isaanii qabatanii jiran waan dubbistan qabdu maaliif mana murtiitti dhiyeessuu dhiisanii akka kaanii jiranii waan fakkeenyaaf anamma kakaawwanillee badaan beeku. Fakkeenyaaf amma kan maatii kiyyarraa kaasee yoo sitti hime haati tiyyaa amma obboleessi kiyyaa fi abbaan kiyya wal biratti hidhamuu isaaniitiin dhukkubsatteerti jechuun dhukkuba sammuutiin qabamteerti. Ani immoo barnoota baradha. Barnoota irraa immoo anillee haala gaariitiin barnoota kiyya hordofaan jiru. Kanaan dura immoo yeroo hedduu hidhamaa ture abbaan koo. Fi bakka namoota amma fakkeenyaaf nama 7 fi Oromiyaa irraa mirgi wabii eegamee fi godina Adaamaa deemanii Oromiyaa irraa mirga wabii eegsifatanii fi maatiin jechuudha. Asitti mana murtii yoo gaafatanii jedhan asitti hin danda'amu kan isaanii dhimmi isaanii Oromiyaa ilaallataa nuyi ilaalloodhani. Achi dhaqanii immoo Oromiyaa irraa mirgi wabii eegamee fi nama 7 mirgi wabii dhufee nama waraqaa mirga wabii fidee dhufe sanillee waraqatuma wajjin hidhanii hidhaa jiranii. Nu immoo amma haala irra jirru kanaan obboleessa kiyyaafillee dura finnee turre waraqaa nurraa fuudhanii mirga wabii eeguu didanii egaa waraqaa mirga wabii Oromiyaa irraa dhufe kana nurraa fuudhanii guyyaa 15 booda baasanii. Kanaaf haala kanaan jirra manni murtii as nun ilaallatu nun jedhanii warri as jiranii. Oromiyaa irraa ka fidanii dhufan immoo warra waraqaa mirga wabii fide wajjin waraqatuma wajjin mana hidhaa seensisanii kuwwan immoo sodaatee bakka yeroo ofii fedhanitti baasanidhaan itti dhiisanii bira ta'an. Kanaaf maatiinis yoo dubbisee furmaanni kaa'ame hin jiru jechuudha. Hin jiru iyyee. Waa'ee mana murtiitti dhiyeessuu somaan dubbatamnee gammaatti. Hin dubbatamne egaa bakka nama waraqaa mirga wabii fide Oromiyaa irraa ergame murtiin ergaan mana murtiillee egaa waajjira poolisiititti hin kabajamne maal godhaa gaafanna akka kaawwaniitu kun akkana ta'edhe namni lubbuu ofiitiifuu sodaate egaa kunillee achiidhaa jiraate nullee egaatti dabalamne maatii keenyaaf gaariin ta'edhanii dhiyeessanii. Okay maatiinis yoo waan hidhamtoota maatii isaanii kana dubbateetti dabalanii waan hidhaniif jechuudha. Waan akkas ta'eef isaan iddooma jiraataniituma dhiyaa nageessaa fi isaan onnoo godhan malee hin danda'amu bakka nama mirga waraqaa wabii fidee jedhu hojjumaan hidhan waan ta'eef mana murtiillee dhaqanii naasofsiisan. Amma rakkoon akka ilaaltanitti akka waan maatiifis dubbattanii rakkoo isin mudate kanaatti gaafa laaltani abbaa murtiiti moo warra waajjira poolisiiti jettanii tilmaamtu? Yoo laalu warra waajjira poolisiiti. Rakkinni kan irra jiru kan doorsisanii ganamaaf galgala kan baaf gala dhooganii iddooma amma isaanuu to'annaa isaanii jala jiranii iddooma jiran sanittuyyuu nagaan kennanii fi bakkuma jiran sanitti boqonnaan kennanii fi akka utuu manni murtiillee odoo mirga kabaje waajjirri poolisii murtii mana murtiin kabaju. Kanarraa kan ka'e wantoota kana akka ta'an kan taasisu irra caalaa waajjira poolisiiti jennee amannanu. Tole haa ta'u gaa'ee iddoo baay'eetti dhugaadha. Oromiyaa guutuu keessatti harka caalu namoonni hidhamanii manni murtii yoo mirga wabii eegeefillee waajjirri isaanitti to'atamanii jiran gadi dhiisuu yoo bilisa jedhamanii gadhiifaman illee yeroo poolisoonni immoo dabarsanii mana hidhaafaatti jijjiirantu argama. Rakkoon kun wal fakkaataadhuma Oromiyaa keessatti kadeemaa jiru. Egaa jabaadhaa isiniin jennaa mee dhaamsa maalii qabda? Uummata Oromoofis haa ta'u qaamni dhaamsa dhaamtuuf waan hidhaas dabalatee rakkoo Oromiyaa keessatti babal'atee jiru kanaaf dhaamsiti qabdu yoo jiraate carraadhumaan sii kenna.
Yaa uummanni Oromoo shororkeessummaa guddaa keessaa fi gidiraa guddaa keessa jira. Kan hundumaa keessa akka rabbiin nu gargaare keessa baanuuf hawwaa dhaamsi kiyya kanuma. Ayyee ulfaadhu turtii sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gootee yaada nuuf laatteef galatoomi nagaatti. Tolee galatoomaa isinis. Ayyee. Jireenyi walamni mirga uumamnee fi sarbamnee jireenyu. Daraan gabroomne qabsoon bilisomnaa kennaa hin eeggannu. Jireenyi walamni mirga uumamnee fi sarbamnee jireenyu. Daraan gabroomne qabsoon bilisomnaa kennaa hin eeggannu. Baba gabrumani badane intenyu hargota gabrumma amma firaganu gari jivan lafenda bajar warega muda bane tijira irkana agafal manna limona irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi Jechan hamilenu chapse haranum debisu ya bilisumma igana manipsu falmata lakisu ya jechan hamilenu chapse haranum debisu ya bilisumma igana manipsu falmata lakisu Gabrumma jalat Oromoni sasu Hamma bilisumma Gura siransu Kabitiban Ufi aches Lamenu jirach Ubate babaya Ubamin debisu Irkana agafal manna limona irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi Hawisi khajelan harkota gabrumma bukuran kuftu Kamsauti chite chape iti bake lubunto abatu Hawisi khajelan harkota gabrumma bukuran kuftu Kamsauti chite chape iti bake lubunto abatu Harambilisumma ibedali beita Takelu punture gamatar kanfata Karahu murade mudi jebeifat Hidafi ajechan kuftulu bukote Irkana agafal manna limona irrenu tayyarab numosisi
wala boomsi irreenu tayyaara nu moosisi nu wala boomsi irreenu tayyaara nu moosisi nu wala boomsi. Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraatti nu wajjin taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif guddoo galatooma. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessanuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.